Nagaan isinii fatoo akkam jirtu. Mee viidiyoo kana walduraa duubaan isinii dhiyeessu kana ilaalaatii yaada irratti kennaa. Obboleessi agartan kun mishineeriidha. Baraa keessa deemee lubbuu barbaada waan itti waldaa kiristaanaa ijaaruuf achi eebba'ee nama kadhata. Kun immoo lafa namni hin jirre jaldeessaaf qamalee gidduu dhaabbatee waan hiikan qabne wayii dhaabbatee taphattabaa. Madumaatti daawwadhaa. Yoo isinitti tole like share naa godhaa na jajjabeessaa. Manni kuni mishineeronni hosaayinaa irraa dhufanii yeroo tokko akkuma keenya akka nu amma gochaa jirru kana waldaa kiristaanaa nuti amma wajjin hojjennu kana gargaaranii ijaaranii turan iddoo kanatti. Garuu humni isaanii waan dadhabeef asuma isheema kana duwwaa dhaabanii deemanii balbalan qabu teessumni keessa hin jiru ganaa liishoon ni nafaa girfiin ni nafaa akkasumas balbalaan maskootiin ni nafaa akkasumas teessumni ni nafaa ganaa littifiin manni maragii isaa nafaa lassanuun isaa nafaa hojii baay'eetu hafee jira qalamni ganaa hafa hojii baay'eetu hafa isa kana hundumaa dhiisanii waan deemaniif dhugaa dubbachuuf waldaan kun tsiyaa iddoo jedhamu jira mandara baay'eetu jira akka kana keessa waldaan kun tsiyaa kana kanuma duwwaadha iddoo kanatti waldaa kana yoo jabeessin namoota baay'ee booji'uu dandeenya jechuudha hojjetaa wangeelaa iddoo kanatti ramadamee jiru isaadha namoota kana baay'ee qabee barsiisaa jira boordiin jira ammas keessa yoo ilaaltan hin barsiisa waaqeffannaa sirriitti jalqabanii jiru namoota naannoo kanaa booji'uudhaaf waldatti kana jabeessuu waan nurra jiruu fi namoonni fedha keessan ta'e maskootii balbala nan danda'a kan jettee yoo jiraattan maraggii isaana turan danda'a kan jettee yoo jiraattan listinii isaana turan danda'a kan jettee yoo jiraattan waan bariin bita kan jettee yoo jiraattan waan dandeessan hundumaanii waldaa kana kan mishineeronni hosaayinaa jalqabanii dhiisanii deeman kana wajjin akka xumurru አታሳልፍ ታርካታራዲያን ሜልኮ ቾልቾ ሁርሳኒ ቀልብራቲ ካሎንቶሶ ሜሌሌ ከተር ከዘኒ ካታራዳባሽ አታሳልፍ ቆይ በናት ቢቃንጫኒ ኮሆል ብሮቶ ኮንሳ ታራዳባና ሜልካታ ሀዛቲ ካታራዳባና ብራዛኒኮ ብሩኮቱ ኩምባ አልካቲ ካፓራዳባሽ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 1 ላይ እንዲላል እግዚአብሔር ለቀባው አይዛብ በፊት አስገዛ ዘንድ የነገስታትን ላል ወገብን የፈታ ዘንድ ቀኝ እጁን ላስኩት ለቄሮስ እንዲህ ይላል በፊት ይሄዳለው ተራሮችንም ትክክል አደርጋለሁ የናስን ደጅ እሰብርሃለሁ የብረት መሮሮችንም ይቆርጣለሁ በጨለማ የነበረችን መዝገብ በስውር የተደበቀችን ሀብት አሳልፌ አለ ይሰጣለሁ እንደሚልቃል መልከተተተ ዛሬ ለሆነ ሰው አሁን በኢየሱስ ስም ሼር ሆነ የተዘጋቢ በራለ የተጨለመብ ነገር አለ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተለወጠ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ባንተ ነገር ላይ ባንቺ ነገር ላይ እጁን የሚከት እጁ ይቆረጥ ታምር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ የተጫለ የሚገርም ነገር ማለት ነው ለቄሮስ እግዚአብሔር አምላክ በስውር የተደበቀችን ሀብት በጨለማ ውስጥ የተደበቀችን መዝገብ አሳልፎ ይሰጣል እንደሚል ቃል በኢየሱስም እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠኝ ወዳቸዋለሁ ለብዙዎቹ አዳርሱልኝ እግዚአብሔር አምላክ ነገ በሕይወት ላይ መልካምና ድንቅ ነገር ይሆናል ራካታታታታ መልቀጠንጫኒ ኮፕራታን ወዳቸዋለሁ ተባረኩልኝ ሻሎም